Tole hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha video ka biraatiin dhufee jira jechuudha. Video inni har'aa kun video baay'ee namatti tolu, video baay'ee abdii namaa kennu jechuudha. Wanta nama gaddisiisu, wanta nama boosisu otoo hin taane wanta waan akkasii jira nama jechisiisudha. Video kee agaduma daawwachuun dagatina, like na gochuus hin dagatina sinin jedha. Kana lamaan qofa yoo naa gootan nagargaartanii na deeggartanii jechuudha. Video kee agaduma daawwachuun like na gochuu jechuudha. Commenti barreessuun immoo ana jajjabeessuudha. Akka ni dogoggoriyyoon dogoggorellee dogoggora koo sirreeffadhu. Yaada keessanis hubadhuuf na fayyada sinin jedha. Egaa gara video ko yookaan yaada kootti yoo isin dabarse jechuudha. Waa'ee namoota lama qabadhee dhufe jechuudha. Akkamitti akka isaanii yeroo dheeraa addaan bahanii deebi'anii immoo walitti araaramanii waliin jireenya eegalan, gaa'ela isaanii eegalan jechuudha. Nama lamadha jechuudha. Nama lama naasiniin jedhu jaalalleewwan lama walitti nama afur dhiira lamaa fi dubartoota lama seenaansa baay'ee wal fakkaata waan ta'eef bakka tokko sinii fide jechuudha. Namoonni baay'ee warra akkasii waan jirtanii fi wanta baay'ee adeemsa keessa jechuudha. Wanta waaqni walitti fide tokko seexannis ta'e haalli addaan ni fageessa garuu addaan baasuu hin danda'u. Dhageessanii addaan fagaachuuf adda bahuun gara jechuudha. Namni addaan fagaachuu danda'a, yaadaan addaan fagaachuu danda'a, karaadhaan biyyaan addaan fagaachuu danda'a, garuu addaan bahu waan biraati. Yeroo baay'ee namoonni keenya addaan yoo fagaatan, yaadaan yoo addaan fagaatan, yaadaan yoo walii galanii akka waan addaan bahanitti abdii kutatanii murtee kan biraa keessa galu, obsuu dhiisanii, yeroo eeguu dhiisanii jechuudha. Kun namoota baay'ee akkasaan addaan hafan, akkasaan addaan bahan taasisaa jechuudha. Garuu namni tokko namoota wal jaallatan keessaan fakkeenyaaf dhiira tokkoof dubara tokko wal jaallatamti. Walitti bu'iinsi yoo dhufe yaadaan walirraa fagaachuun yoo dhufe, yaadaan walii galuun yoo dhufe, namoota sana lamaan keessaa tokko yoo obsa qabaate wanti sun deebi'anii sirrataa waan jedhu wayitu argame jechuudha. Namoota lama waan akkasii ta'eeraaf jechuudha. Ishee tokkorraa yoon isinii jalqabe jechuudha. Dursa hiriyaa qabdi turte. Hiriyaa sana faana otoo jiraattu barattuudha turte. Osoo barattu hiriyaa ishii faana osoo jiraattuuti ni ulfoofte jechuudha. Ni ulfoofte mucaa sana deessee jechuudha. Dhiira deesse. Mucaa dhiira deesse. Maatiin baay'ee haa galatooman, maatiin keenya baay'ee nu danda'u. Yeroodhaaf yoos miira keessa galanii lolan illee erga raawwate waan gochuu hin danda'anii hin sassaabu, rakkinicha ofitti hin fudhatu jechuudha. Mucaa ishii maatii ishii bira keessee biyya Arabaa maatii ishii mucaa bira keesseetu barumsatti deebite. Garuu isheen hin teenye jaalallee kan biraa baafatte jechuudha. Namicha isa mucaa abbaa manaa ishee ta'e isa mucaa irraa dhashe, abbaa mucaa ishee irraa dhashe sana dhiistee jaalallee kan biraallee baafattee barumsa sanallee hin xumurre dhiistee immoo biyya Arabaa deemte. Jaalallee ishii isa lammaffaa faana dhagaa kan isheen jirtu biyya Arabaa sana naateessullee jaalallee ishee isa jalqabaa malee isa abbaa mucaa ishee ofii ishiitiin dhiistee yaada mataa ishiitiin dhiisteetti hin barbaadu jettee jechuudha. Garuu namni suni jaalala ishii qaba waan ta'eef mucaanis kansaa waan ta'eef mucaa ishees hinuma jaallata, hinuma eeggata jechuudha. Garuu isheen itti haa aartus maaliif akkas na godhe, maaliif kun narra ga'eedhaan illee nama sana haa jibbitu, yeroodhaaf irraa haa fagaattu, nama kan biraas haa bartullee malee keessa ishiis jira. Garuu namni suni abbaa mucaa ishii waan ta'eef namni sun immoo irra caala sirriitti taa'ee eegaa jira jechuudha. Booda garuu maaltu ta'e seetanii nan gabaabsaa. Namicha isa isheen lammata bartee walii galtee biyya Arabaa deemte sun osoo isheen biyya Arabaa jirtu dubartii kan biraa fuudhe. Dubartiima biyya Arabaati galte tokko osoo isheen hin galiin fuudhe. Yeroo sana jechuudha abbaan manaa ishee yookaas abbaan mucaa ishee durayyuu karaa ni barbaada waan ta'eef gaafa isheen isatti nagaa gaafattu isatti deebitee isa qoqqorachuu jalqabdu innis tole jedhee ofitti ishee deebisee araaramanii booda yeroo biyya galtu
akka haaraattillee gaa'ila cidha godhatanii waan isin dhibu cidhaanii gaa'ilaanii walitti deebi'aniitu amma jireenya isaaniitti uffatanii jiraachaa jiru jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha seetanii? Rakkoon kamillee yoo uumame dogoggorri kamillee yoo uumame jalqabuma namni sun lamaan kan walitti jedhamee waaqa biraa ta'eera taanaan wanti kamillee addaan hin baasu jechuudha. Kun akka namaatti sirrii hin ta'u isheen beekamaadha akka isheen nama biraa faana jirtu maatiin ishillee ammallee ni beeku namni sunuu hin beeka inni abbaa mucaa ishillee hin beeka namni maatiin hunduu hin beeka akka isheen nama sana faana immoo barumsa dhiistee walii galtee biyya Arabaa deemte immoo hin beekamaa garuu sun hunduu fashalaa'ee ta'uu dide deebitee abbaa mucaa ishiitti faana jiraachaa jirti. Sinin jedha kanaaf namoonni baay'een jechuudha yoo dogoggorri uumamillee rakkoon uumamillee fiigdanii murtee kan biraa murteeffatina obsuu eeguu wantoota baay'ee yeroo wanti sirreessu jira yeroon ofiisaa dhufee hin sirreessa jechuudha. Amma kan ijoollee kana yerootu sirreesse baqa yeroodha nama miti jaarsummaa miti wanta biraa miti yerootu sirreesse sinin jedha. Inni kan biraa immoo isheen tokkos akkuma kanaati. Hiriyaa qabdi turtee osoo waliin jiraatanii isheenillee waliin jiraatanii ulfataate gaafa ulfataatu dhiironni yeroo baay'ee haamilee shamarranii hin cabsu jechuudha. Jalqaba yoo ishiin dogoggora akkanaa gidduu isaaniitti uumame hin jajjabeessanii humaan jedhanii badasii jedhu hin ari'atu ofirraa isin beekuufaa jedhu. Isheen kun immoo osoo faana jiraatanii isheenis hin ulfoofte inni garuu maal jedha ulfa kana ofirraa baasi jedhee maallaqa kennaafi isheen garuu ulfa kanan balleessine lubbuu kanan ajjeesne lubbuu ajjeesu jedhama mucaa ofii ajjeesu jedhama cubbuudha waan ta'eef hin deesse durba deesse inni garuu isarra baay'ee fagaattee baqqaan loltee fagaatteetu iddoonni dhagarreetti mucaa kana deessee haadha ishiitti kennate ishees biyya Arabaa deemte. Turtii waggaa 2 booda deebitee dhuftee mucaan ishees guddattee fi eegdee turtii waggaa 2 booda dhuftee akka tasaa namichi kuni aga ammaallee olumaa gadi naanna'aa maal jedhaa dubartoota baay'ee bira tuttuqaa abbaansaa garuu akka inni fuudhuudha kan barbaadu maatiin isaanii garuu akka mucaan fuudhee gaa'ela godhatu barbaadu yeroo tokko akka tasaa abbaasaati bilbilee jechuudha abbaansaa baay'ee fagoo jiru inni immoo magaalarra jiraata Finfinnee jiraata bilbilee fi atagaa yoonaa hiriyaas hin godhanneeyyuu hin kaadhimmannees hin fuuneessi jedhe abbaansaa yoo gaafatu abbaa masaa gammachiisuuf jedhe animmaa fuudheen jiraa manatti gashadheen jiraa jedhan abbaansaa dhuguma see egaa dhufeetaniin isin ilaalaa erga fuuteeyyii jabaadhuunis dhufeen sin dubbisaa booda immoo biyyatti immoo si waamee cidha sin qopheessaa jedha. Akkuma sana abbaansaa yeroo muraasa booda dhufeera dhufaan jiraati guyyaa 3 booda dhufaan nan dhufaa yeroo jedhu mucaan kun maalin itti agarsiisa abbaa kootiin fuudheera jedheera mana jirti jedheera eessan geesse immoo jedha jedheet otoo jedhu hiriyaansa sun immoo kun akkuma waan walitti fiduudha hiriyaansa sun garuu biyya Arabaatti galteetti isa barbaadaa jirti isa arguudhaaf hin jaallatti mucaa rakkinatu addaan baase malee baay'ee isa jaallatti mucaas deesseettiif waan ta'eef garaarraan kutanne waan ta'eef inni kun maadha bilbila ishii barbaada isheenis bilbila isaan barbaaddi walii bilbilanii wal arganii yaa dubartiin yeroo baay'ee nama jaallattu of keessaan dhabamsiistu natti fakkaata akka dubartii kanaatti. Isaa booda abbaan kootiidhaanii niitii fuudheera jedheeni abbaan koo immoo dhufaa jira yeroo sanatti ati manuma kana keessa taa'ii jedha. Isa booda bakka tole walii jedhanii isheen durayyuu hin barbaaddiin jaallatti waan ta'eef hin teessee haaluma kanaanii abbaan yeroo dhufu jechuudha hin arge kanadha jedhanii dhumarratti guyyaa 3 erga bulee immoo abbaanii waan jiru hundumaatti himanii ani hiriyaasa durattiin turee akkasittiin garuu immoo wal dhabnee ani biyya Arabaan deeme mucaallee mucaa durbaa tokkollee daheen ture yeroo haadha koo bira jirti yeroo isheen jirtu namichinni kunillee jechuudha inni jaalallee ishiillee kana ganaa reef dhagaa dura
mucaa sana balleessi ajjeesi waan jedheetu kanaan addaan ba'an ture. Akka isheen balleessitetti beeka malee akka isheen deessetti illee hin beeku. Garuu isheen deessee jirti. Kanaan erga mucaan sun alatteetti ta'e immoo kan jedhu abbaan mucaachuudha. Gaabbeera natti fakkaata waan kun erga ta'e jedhee gaabbeera maaliifin akkas goosise namni murtee tokko naa murteessu baay'ee turee waan itti gaabbu jira waan itti gammadus jira. Murteen taane yoo murteesse namni erga turee bubbule itti gaabba. Kanaaf kun murtee badaadha murteen taane waan ta'eef itti gaabbeera natti fakkaata. Mucaan dhalattee jirti yeroo jettee isaanitti himtu amma gara waggaa 3tti deemteetti yeroo jettuuni baay'ee hin gammadee hin araaramanii walitti deebi'anii abbaan hin eebbisee gaa'ila taa'ee manichi isiniin jedha. Kanaaf lachuu wal fakkaataafan seenaan nama lama wal faana isinii dhiyeessee isiniin jedha. Kanaafu kanarraa maal barattu namoonni addaan fagaatanii baay'ee turan deebi'anii akka araaramuu danda'anii deebi'anii akka waliin jiraachuu danda'anii deebi'anii akka gaa'ila waliin dhaabbachuu danda'anii isinitti himachuudha. Keessattuu inni jalqaba isinitti hime baay'ee ajaa'ibadha. Otoo isheen nama biraa faana jirtu nama biraa jalqabdee jirtu waan baay'ee gootee jirtu deebi'ee araarfatee haadha manaasaa godhachuu jechuun baay'ee nama ajaa'iba. Isheen kun illee biyya Arabaa deemte wanta kan bira seenaa kan biraa dalagde hin qabdu. Isheen kan duraa garuu baay'ee nama dhibachuudha. Kanaafuu wanta waan walitti tokko diigamuu hin danda'u jechuudha. Kennaa waan waliif kenne kan walitti jedhe eenyullee adda baasuu hin danda'u. Garuu fageessuu ni danda'a. Waa baay'ee irratti dalaguu danda'a. Wanta garaagaraa isaa irratti dalaguu danda'a. Garuu tasuma addaan baasee hambisuu hin danda'u isiniin jedha. Kanaaf warri seenaa akkasii qabdan mudannoo akkanaa qabdan obsaa waaqatti kadhadhaa isiniin jedha. Yeroo eeggadhaa murteen taane kan biraa murteessuu keessanirra ammas deebi'anii waan taane ammas dogoggora lammataa umuura obsanii taa'anii yoo eegan wanti sun haalli isaa yeroo gahu sirrachuu danda'an isiniin jedha. Waan dhaggeeffataniif galatooma. I love you so much. Bye bye.